Ini media mana warna toko bahasa terkait toko faham punya witata sadar zakura toko barang malam api perusahaan kopi awan romot. Intenya tangan mujara wai bernota TV wai sport TV. Wai bernota zairo galu bernoni ifada bernoni gutina bernoni jalala bernoni bekomsa bernoni dagagina bernoni bilcina bernoni karamina bernoni teknologi bernoni wahunda khanafu ha barannu ha dubbinu ha jalannu Barnoota guyyaa irraatiif kaleessa itti qophaa'uu qabna. Fakkeenyaaf kaleessa hojii manaa hojjechuu qabna. Kaleessa yuunivarmii keenya qulqulleeffachuu qabna. Kaleessa qo'annaa godhuu qabna. Kaleessa if qopheessuu qabna. Barnoota irraatiif itti yaaduu qabna jedha. Kanaafuu ganamaan ka'uudhaaf yeroodhaan rafuu orraafannaa irraa bilisa ta'uu orraafannaan mallattoo dadhabinaati barnootaaf fedhii barnootaaf hamilee dhabuu nama agarsiisa. Kanaafuu orraafannaa waliin taanee haa hambifnu. Kun media mana barnoota oggubaa kan sadarkaa tokkoffaa kan guyyaa wixataa sadaasa 11 bara 2015 qophii afaan oromooti. Sagantaan teenya tan itti aantu qophii ispoortiiti. Kun media mana barnoota oggubaa kan sadarkaa tokkoffaati. Barattoonni fooqiirra jirtan, barattoonni karaarra jirtan, karaa iddoo hiriiraatti akka hordoftan obsaa fi kabajaan isin gaafanna. Iddoo hiriiraatti baandiraa alaabaas nuuf qopheessaa. Kun media mana barnoota oggubaa kan sadarkaa tokkoffaa qophii guyyaa wixataa sadaasa 11 bara 2015 kopi akan oromoo sagantaa ispoortiiti. Wancang kubbaa addunyaa tan bara 2022 akka lakkoofsa faranjiitti biyya qaxaritti kaleessa ifatti jalqabee jirti. Binti kata qophiilee gurguddoo birrii guddaa itti baasuudhaan hojjetteeti jirti. Istaadiyeema 8 hojjetteeti jirti. Istaadiyeema kana tolchaa osoo jiranii namoota 500 oltu lubbuu itti ba'e. Tapha kana booda istaadiyeemni hundi diigama jedhamee murtaa'eeti jira. Kun miidiyaa mana barnoota oggubaa sadarkaa tokkoffaa qophii ispoortii ammaasitti humna.
Hirmaatota waancaa addunyaa biyyoolessaa biyyoota 32 keessa Afrikaan biyya 5tu hirmaata. Isaanis Senegaal, Kaameruun, Gaanaa, Morookoo fi Tunuuziyaadha. Tapha yeroo duraatiif taphatame qabxii Qatarii fi Ikwaadoriin eegalame. Ikwaador lamaa fi duratti warra biyya Qatar ashannafte yookiin nyaatte yookiin mooteetu turte. Taphni waancaa addunyaa arraas itti fufa. Sa'a godhatti Ingiliz Iraan waliin, sa'a takka galgala Senegaal Neezerlaandii waliin, galgala sa'a afuritti Ameerikaan Weelsi waliin ni taphatu jedhameeti eegama. Gareen biyyoolessa waancaa addunyaa yeroo hedduu waancaa yookiin geeba fudhatan Biraaziil yeroo 5 fudhatte, Jarman yeroo 4 fudhatte, Itaaliyaan yeroo 4 fudhatte, Faransaay yeroo 2 fudhatte, Uraagee yeroo 2 abbaa fudhattu, Arjentiinaan yeroo 2, Ispeen obbo takka fudhatte, Ingilizis obbo takka. Kan bara kanaatis walumaan kan ilaallu ta'a. Mini media mana barnoota uggubaa kan sadarkaa tokkoffaa kan guyyaa wixataa sadaasa 11/2015 qophii afaan Oromoo qophii ispoortiiti. Ispoortiin keenya waancaa addunyaa geeba addunyaa kan kaleessa eegalee waan tokko lama irraa jenneeti jirra. Kaarraatis guyyaa kamisaa kaarraa qabbanuu kaiftaanii guyyaa kamisaa walabbisee qophii ispoortiitiin walitti deebina. Arraaf nagaatti oraa bulaa deebanaa